Hashamaar kafuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Muhaanuusi akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa maddee bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jenna. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Muhaanuusi namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaanuusiif haarawaa taatan YouTube chaanaalii keenya Muhaanuusi subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uun nutti makamaa. Erga subscribe gootanii booddee ammoo YouTube chaanaalii keenya Muhaanuusi mallattoo bilbilaa banachuudhaan oduuwwan keenyaa fi qophiiwwan garagaraa akka isin bira gahan gochuus hin dagatinaa. Warroonni maatii Muhaanuusi taatanii jirtan ammoo viidiyoo keenya like fi share gochuudhaan yaada keessan gara kommentiitis nuuf qoodaa isiniin jenna. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Muhaanuusi oduu keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan hagaduma sagantaatti isin waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu waliin turaan ammas afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Opereeshinii waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n goota Oromiyaatti labse maqaa bobbaa Irbooshin nigaa jedhuun mootummaa Abiyyi Ahmad kan akka malee naasisee muummee Abiyyi Ahmadii fi Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaatis mala wallaalchisee jira. WBO'n godina Baha Wallaggaa, aanaa Biloo Booshii akkasuma godina Qeellam Wallaggaa, aanaa Sayyoo, Kaaba Oromiyaa godina Walloo, aanaa Harxummee Fursii akkasuma godina Gujii Bahaa, aanaa Wadaraa dabalatee hanga godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuutti tarkaanfii jajjabduu fudhateen ajajoota olaanoo waraanichaatii fi akkasuma miseensota waraanaa hedduu kan raayyaa ittisa biyyattii barbadeessee jiraachuu WBO'n himee jira. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaa yeroo WBO'n duula opereeshinii Irbooshin nigaa jedhu gaggeessaa jiru kanatti ammoo yeroo baay'eedhaaf waajjira muummee Abiyyi Ahmaditti deddeebi'aa turuun kan himame. Diirama kana ammoo bariidhaan aduun barraaqni waajjira muummee Abiyyi Ahmadittis itti bahuun himamee jira. Fiild Maarshaalichi ijji isaanii kan diddiimattu waajjira muummee ministeera Abiyyi Ahmad qaqqabanis Abiyyi Ahmaditti dubbachuu didanii teessumas didanii dhaabbachaa akka turan ammoo kan himame. Fiild Maarshaalichaas dubbiin dhibdee ammoo Fiild Maarshaalichi dhumaatii ajajoota waraanaa ol aanoo muummee Abiyyi Ahmad gurra buusuudhaafis gara waajjira muummichaa imaluun isaanii dhagahamee jira. Qondaalli mootummaa ol aanaan tokko Fiild Maarshaalichi yeroo waajjira muummee Abiyyi Ahmad qaqqabanitti ammoo ministeera muummee Abiyyi Ahmaditti waan jedhanii dubbatan dhumaatii qondaalota ol aanoo waraana raayyaa ittisa biyyattii yoo wallaalan ijji nu jaamtee jirti jechuudha muummee Abiyyi Ahmadittis dubbatan. Muummee Abiyyi Ahmad yeruma sanitti dubbichi galee fi ammoo ajajoonni waraanaa hedduun dhumachuun isaanii erga ifa isaa galtee booddee ijji kan diddiimattee fi akkasuma hancufni ammoo kan kokkee danqartee waajjiruma keessatti Fiild Maarshaalicha dhiisanii bahuunis himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Baha Wallaggaa aanaa Biloo Booshee dabalatee godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo keessatti ajajoota ol aanoo raayyaa ittisa biyyattii koloneelota dabalatee miseensota waraanaa hedduu kan barbadeesse ammoo dubbichi mootummaattis bitaa galee jira. Akka mootummaan eegetti otoo hin taane opereeshinii WBO'n yeroo ammaan tana gaggeessaa jiru akkaan hamaa ta'uudhaa fi mootummaadhaaf yaaddeessaa ta'uunis yeroo ammaan tana mul'atee jira. Kana qofa otoo hin taane iddoo finxaaleeyyiin Oromoo uummata Oromoo Walloo itti rakkisaa turte Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Harxummee Fursees WBO'n qaqqabuudhaan tarkaanfii jabduu fudhateen finxaaleeyyii daangicharra buufattee turtee fi humna raayyaa ittisa biyyattiidha godina Walloo aanaa Harxummee Furseettis barbadeessuudhaan injifannoo guddoo gonfatee. Akkasumatti illee ammoo godina Gujii Bahaa aanaa Wadaraa keessattis WBO'n birgeediin Biiftuu Barii fi Cibraan Laga Dambii waliin ta'uudhaan raayyaa ittisa Itoophiyaa irratti tarkaanfii jabduu fudhateen koloneelota lamaa fi akkasuma gama biraatiin ajajoota
53 dabalatee waraana mootummaa hedduu barbadeessuu kan hime WBOn godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyoo keessattis ammoo tarkaanfii jabduu fudhateen raayyaa ittisa biyyattii dhibbootaan lakkaa'aman barbadeessuun biyyatti makee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn beeksisee jira. Maal kana qofaa Kaaba Shaggar godina Fichee keessattis magaalaa guddoo godinicha magaalaa Fichee keessatti WBOn mooraa waraanaa kan gaachana sirnaa jedhamee beekamu barbadeessuudhaan gaachana sirnaatii fi humna addaa dabalatee raayyaa ittisa biyyattii achi keessatti barbadeessuun WBOn injifannoo kan goonfatee dubbichi mootummaadhaafis liqinfamuu dadhabee jira. Lola guddaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kanarratti koloneelonni ol aanoon hedduun isaanii kan barbadeeffaman hedduunis madaa'anii miseensota raayyaa ittisa biyyattiitii waliin hospitaala galanii jiru. Waraanni raayyaa ittisa biyyattii kumootaan lakkaa'aman achi buuteen isaaniitis dhabamuun himamee jira. WBOn tarkaanfii jabduu kaaba Oromiyaa irraa hanga kibba Oromiyaa lixaa hanga baha Oromiyaatti fudhataa jiruun guutumatti ammoo giddu galeessa Oromiyaa raasuudhaan muddama jabaas kan uume ammoo humni raayyaa ittisa biyyattii yeroo ammaatti waraana bilisummaa Oromoo WBO duras dhaabbachuu dadhabaa akka jirutu himamaa jira. Haleellaan qilleensaatis ammoo giddu galeessarraa hanga lixa Oromiyaattis gaggeeffamaa jira ta'us humni waraana bilisummaa Oromoo WBOn akkuma Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa jedhan humni keenya duuba deebis hin qabu. WBOn barbadeeffamee fi badee harka laachaa jira isa mootummaan jedhuuf deebisaa laachuudhaaf opereeshinii Hirbushinni gaalabsine kan jedhan Jaalmarroon akkuma jedhan ammoo meeshaalee gurguddoodhaan humnoota mootummaa dura dhaabbatanii jabina isaaniitii fi jiraachuu isaaniitis ammoo firaa fi diinatti mul'isanii jiru. WBOn duratti deemuu malee duubatti deebi'uu kan dide haleellaa meeshaalee gurguddoo lafoo fi qilleensarraatiifis ammoo otoo bakka laatiin tarkaanfii jajjabduu fudhataa jiru raayyaa ittisa biyyattiidha. Kumootaan barbadeessee koloneelota hedduus ammoo biyyee nyaachisuudhaan injifannoo gonfate fuulduratti adeemaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn beeksisee jira. Loltoonni Itoophiyaa garee Al-Shabaab lola hayyama mootummaa Soomaaliyaa malee daangaa Soomaaliyaa qaxxaamuranii seenanii akka turantu himame. Jiraattonni kutaawwan bulchiinsa Soomaaliyaa Itoophiyaa waliin wal daangessan keessaa tokko kan taate bulchiinsa Iraan magaalaa Mataabaan miseensota raayyaa ittisa Itoophiyaa meeshaalee gurguddoo hidhatan kumaatamaan lakkaa'aman arguu isaanii BBCtti himanii jiru. Bulchaan magaalaa Mataabaan loltoonni Itoophiyaa hidhattoota Al-Shabaab hordofanii hayyama mootummaatiin alaa daangaa Soomaaliyaa ce'uu erga ibsanii booda miseensonni raayyaa ittisa Itoophiyaa kun gara irraa dhufanitti deebi'uu isaanii BBC Soomaaliittis dubbatanii jiru. Bulchaan kutaa bulchiinsa kibba Soomaaliyaatti argamtu Iranaa Bashiir Abdurrahmaan Sheekiyyaa immoo BBC Soomaaliitti yeroo dubbatan lakkoofsi loltoota daangaa bulchiinsa Soomaaliyaa seenanii gara 3,000tti akka dhiyaatus ibsanii jiru. Lakkoofsi miseensota raayyaa ittisa Itoophiyaa kan ammoo Soomaaliyaa seenan sun namoonni tokko tokko akka dubbatanitti 3,000 hanga 4,000 akka ta'an yoo himan. Loltoonni kunneen magaalaa Itoophiyaa Ferfer jedhamtu daangaarra jirturraa ka'anii Soomaaliyaa kan galan guyyaa Jimaataa akka tures himamee jira. Bashiir Abdurrahmaan Sheekiyyee loltoota Itoophiyaa bulchitoota kutaa sanaa akkasumas mootummaa federaala Soomaaliyaa waliin mariin erga taasifamee booda miseensonni raayyaa ittisaa kunneen ammoo gara irraa dhufanitti akka deebi'an taasifamuus ibsan. Bobbaa loltoota Itoophiyaa kana ilaalchisee gama mootummaa Itoophiyaati ammoo haga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Akka miidiyaan Iraan Online jedhamu gabaasetti ammoo loltoonni Itoophiyaa kun hidhattoota Al-Shabaab waliin meeshaalee gurguddoodhaan erga wal loluu eegalan booda hidhattoota Al-Shabaab duubatti deebisuudhaan magaalaa daangaa Ferferitti dhiyootti mul'attu kan Itoophiyaa irraa ka'anii ammoo dhaqanii kiiloomeetira 70 daangaa Soomaaliyaa cahanii seenanii jiran jechuun gabaase. Waraanni Itoophiyaa beekamtii mootummaa federaala Soomaaliyaa malee daangaa cabsee seenuun kun ammoo isa jalqabaa miti. Torbaan lama dura haaluma kana fakkaatuun miseensonni raayyaa ittisa Itoophiyaa
bakkeewwan daangaa Soomaaliyaa irra jiran ammoo Iraanii fi Bakoloo jedhaman seenanii turuu isaaniitis miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turuunis ni yaadatama.